Ambana video tana makki oro biranna gashir kola makki biranna ga intatti norka baate rawatte bayisa tabirati miti gadi baate intu namma hika bira qabdi nu amma akkasi komando ditti akka intala arsititille akka ilmaani baale titille jechoda amma tikkisho gorsoyiti amma intalti mushurraan duraani yeroo nyaatullee suuta yeroo dubbattullee suuta namnu sagalee siin dhagahu deemtullee suuta lafa ijjatti amma haa taatu makki sila sadarkaan amma siin jirtu sadarkaa san keessa sadarkaa suuta lafa ijjattu suuta dubbattu bishaanillee maal dirxoosaatiin haa ba'u garaayyuu nyaatanii akkanatti garaa kana mammaratanii oolanii goobasi jechuudha yoo waan nyaatanii goobasiidha itti nafne yoo abbaan manaa loowwan geega oofa abbaan manaa dura loowwan geega oofa tissuu deema giseenni haga guyyaa kan hundu gundubamtee akkasi oolti waan takka nyaattu haga inni galu walii gallee wanni kana kaasee fi adamma mushurraadha intalateen ati nuuf taate nusi jaalanne nusi taqabballee jirra wantummaan ummata miidiyaa kanatti gadi baateetini mushurrummaa kan keetu osoo hin geeffatin miidiyaa kanatti dubbattuuf mikinaanni maali badagarooti inni biraa wanti asii himu silaa namni nyaatarra jiru tokko hanga nyaata san xumuruu dubbachuu hin danda'u walii gallee nyaata laskan kee lafa keettee marsii deebisutti jirtaa jechuudha ummata adamma tokkoffaa nama dhugaan jaalattu argatte nama onneen tattee hawwitu argatte gurbaan kun jaarsa kan keellee ta'u keessummaadha biyya biraarraa sitti dhufe yeruma isa waliin kolfitee taphattuuyyuu sitti xiqqaataa jechuudha gadi baatee waa dubbachuu miti gara kaaniin amma namni muluun fakkeenyaaf yaa rabbii kiyya gurbaa kana isaaf namni kumaatamna seetanarratti boohee sigaleemi nama san fuutee harkaa qabdatin kan ofitti beekuu qabda namni si arrabsuu miti osoo dhufanii uleessi dhahanii sila mataa kan kee hooqattee taruu malee maaliif ashannaftee jirta jecha waan namni si dha'uuf ofirra beekuu qabda wanni arrafamaartuu guddaa gabaabbinna kan keetii miti bakka tan addaan baafadhame adda shireetii gabaabbinna kan keetii miti wantummanni sitti fuula deebi'eef gorbichaa akkana ta'a kanaafu ati kan ofirra beekuu qabda waan namni sila guyyaa tokkotti dhufee salaam aleikum jedhee harka fuudhuu hin dandeenyatin isa fuudhanaan hin jeenati laphee isaarra jirtamma kan ofirra beekuu qabda namni injifannoo kan harkaa qabu sila gadi bahee deebii namaa hin kennu mushurraadha ati ganyaa sikkoo mandoo taatee jirta dhiifa mallee narraa ta'aati mee bakka tanatti aadaa Harargeetii fi aadaan Arsii tokkoo miti osoo dulloomtee ilmaan meeqaayyuu qabaatte waa safu jedhantu jira Arsii tana keessa safu niitii ebaluuti waan jedhan amma gaa aadiin fakkaate hin beekan gara Harargee kanatti amma sa'aatii kana fakkeessatti gadi baatee dubbachuun hin danda'amu amma kunoo kaleessa qalqalan argee xullubbi sirraan eeggamu kun luka maal qabaattee ol uttaaltaa ibada shureetii jalatti amma ittiin uttaalan iyyuu hin jiru bada'an akkasiin jedhe ati gola keessatti ol deebi amma hadaraake gola keessa ol deebi gadi baatee deebii namaa hin kennin gadi baatee ummata dutu kana waliin atillee gadi baatee ati marsii ittiin kennisiin jechuu barbaadeeti akkasi koomandootitti ummata Harargee shamarra Harargee kumaatamni yoo badduu taate ati takkittiin ummata fakkeenya ta'e shamarran Harargee illee boonsi maqaa ummata Harargee illee boonsi ol deebi marsii namaan kennin ati jaartii namaati ati niitii namaati yoo namni si arrabse nama hundaa deebii kenna hooka jettu taate boodarra gaariin ta'u nu amma yeroo namni sitti duule kana nu uyyuu sirraa dubbanne nuti sirraa dubbataati maal gootaa dubbatta mushurraadha gola keessa ol deebi adda shureetiyya gola keessa ol deebi akkasi koomandootitti mushurraan kabbaatee lallabuun eebada nu kaanyaa guddaa